tadhasu. Akkam jirtu nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u iddoo jirtanitti. Ani Fitsumin jedhama. Har'a maatii koo wajjin kanan addana jiru. Maatii koo wajjin kanan addana jiruuf immoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisee isa ayyaaneffachaa jirra. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Yesuus Kiristoos du'a mo'eera. Kanaaf nuunis akka maatiitti gammannee ayyaana kana ayyaaneffachaa irra jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf isinis mana keessan keessatti ayyaana gaarii akkasin ayyaaneffachaa jirtanii ina mannanuuni. Maaliif ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf yeroo nuun itti gara jireenyaatti darbine yeroo itti waanjoon cubbuu nurraa rukutame waanjoo cubbuu jalaa baanedha sababii ta'eef baay'ee gammannaa. Kanaaf maatii keenya wajjiniin akkasittiin waaqa isa guddaa ta'e gooftaa isa du'a mo'ee ka'e kana hunduma waaqeffachuu dhufnee iddoo kana jirra. Maqaan waaqayyoo guddaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Kanaaf kutaa macaafa qulqulluu keessaa isa kan ilaallatu tokko iddoo tokkoon dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisa. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fuudhanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalicharra ittiin cufanii turan garagalfamee argatan. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reenfa gooftaa Yesuus hin arganne. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo dingata namoonni lama wayyaa calaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabbatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'aa keessa barbaaddu? Innoo as hin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jirtanii waan inni isinitti himee ture yaadadhaa. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhee. Ameen. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubartoonni suni urgooftuu fuudhanii gara awwaalichaa yeroo deemanitti garuu maaliif warra isa jiraataa du'aa keessa barbaaddu ittiin jedhe. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Gooftaan keenya jiraataadha. Nuuf jedhee fannifame, nuuf jedhee reebame, nuuf jedhee du'e garuu du'aa ka'eera. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni du'a mo'eera. Kanaaf isa jiraataa ta'e kana faarsaadhaan walii wajjiniin faarsaa kana dhaggeeffachaa walii wajjiniin waaqeffanna jechuudha. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Inni du'a mo'e. Waaqni keenya bara baraan maqaan isaa ulfaatu. Yesuus bara baraan jiraataadha. Hallelujah.
barabaraa Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Maqaan Waaqayyoo barabaraan kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Nuyi fi maatii keenya nagaa kan godhe akka nuun jiraannuuf yeroo kana kan nuu kenne jireenya keenya kan eege itti gaafatamaa mana keenyaa inni ta'e, itti gaafatamaa dhala keenyaa inni ta'e, itti gaafatamaa bara keenyaa inni ta'e Yesus Kiristoos barabaraan gooftaadha. Ameen. Yesus Kiristoos barabaraan jiraataadha. Ameen. Kanaafi nuuni akka kanatti arra gammachuudhaani Waaqayyoo keenya isinii wajjin waaqeffachuu fi iddoo kana jirra. Waaqayyoon galateeffachuuf iddoo kana jirra. Kanaafi mee zakkeeni mee waan sitti dhagahamu waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesus Kiristoos ilaalchisee gammachuu keessa kee jiru mee nutti abbaa qo'isii kenna. Okay, hunduma keessan baga keessanii isiniin jedha. Du'aa ka'uu Yesus Kiristoos jechuun kiristaanotaaf yeroo itti cubbuu keessaa baanedha. Mo'ichi kana caalu hin jiru. Sababni isaa gooftaa Yesus Kiristoos nuuf jedhee dhufee cubbuu keenyaaf jedhee du'ee immoo achumaan hin hafne du'a keessaa ka'e utuu achumaan hafeera ta'e sila abdiin keenya achumaan cita ture. Achumaan hafa ture. Garuu du'aa ka'uu isaatiin humna nuuf kenne, du'aa ka'uu isaatiin aboo nuuf kenne, Ameen. du'aa ka'uu isaatiiniti abdii arganne, kanaaf cubbuu moonee keessa kaane jechuudha. Silaatii ilmaan namaa akkuma badetti hafa ture. Kanaaf du'aa ka'uun gooftaa Yesus Kiristoos ayyaana kamiyyuu caalaa ayyaana guddaa yeroo itti abdiin kiristaanotaa haaree yeroo itti diinni mataa gadi qabame yeroo itti diiyaabiloos rukutamedha sababa ta'eefi gammachuu kana caalu hin jiru. Kanaaf gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Waaqayyoo gooftaan guddaa si haa eebbisu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaafi du'a mo'uun gooftaa keenya Yesus Kiristoos mana keenyaaf ifa ta'e, jireenya keenyaaf ifa ta'e. Kanaafi nuun immoo isa jiraataa kana amanannaa, isa du'ee achumaan awwaala keessatti hafetu hin taane isa du'a mo'ee isa jiraataa ta'e amma mirga abbaa jiru ulfinaan deebi'ee dhufee sana fudhatu gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin kan nuun waaqeffannu. Kanaafi asee maata sitti dhagahamame waa'ee gooftaa keenyatu du'aadhaa kennuuf jedhee akka waan hundumaa jireenya keenya keessa sirriitti goonu cubbuu keenya akka nu jalaa badu akka waan gaarii goonu. Waaqayyo si haa eebbisu. Kiyaaro gooftaa Yesuusin hin jaallatta? Mini? Waaqayyo si jaallata ishee. Kanaafi Yesus gooftaadha jedhame. Yesus gooftaa. Ameen. Yesus gooftaadha jedhasu. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Sodaatin Yesus gooftaadha jedhame. Fedha baako. Maybe we should do it. Honest to say it. Beekan miti. In jaallata faarfannaa keessanii faarfannaa ijoollee yeroo dhaggeeffatanii baay'ee ilallabdame ati maati? Waaqayyoon baay'ee jaallatu. Ijoolleen fisii akkasittiin walitti qabanii waa'ee Waaqayyoo barsiisuu, waa'ee Waaqayyoo itti himuu ijoolleen keenya biyya kana keessatti yeroo baratanii keessumaa afaan isaanii amma tokkotu baratanii baay'ee gaariidha. Isarra darbee immoo yeroo kadhannu ijoollee keenya waamnee wajjin akkasitti ta'anii Waaqayyoon kadhachuun gaariidha. Waaqayyoon kadhachuu fi maaliif bara kana keessa ijoollee inni butee bare, ijoollee inni karaatti hambisee bare, ijoollee inni barumsa isaanii irraati haala teknooloojii garaagaraatti qabee bara keessatti dhala namaa kan nyaatu akka inni dhala keenya nyaannee fi ijoollee keenya akka keenya kadhachuu qabna. Ijoollee keenya irra nuun harka keenya kadhannu immoo Waaqayyo isaanii wajjiniin ta'a. Fiixaan bahinsa in argatu. Ayyaanni Waaqayyo isaanii wajjiniin in ta'a. Yeroottis yeroo maleettis waa'ee Waaqayyoo yaaduu jalqabu. Waa'ee gooftaa Yesuusiin jaalala isaa itti maa guddisuun gaariidha. Jiraataa ta'uusaa, Waaqa keenya ta'uusaa sirriitti itti maa guddisuun gaariidha. Kanaafi
ijoollee ofitti qabanii waa'ee waaqayyoo barsiisuun gaariidha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf nuyi fi maatiin keenya akka kanattiin ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo ayyaaneffachaa jirutti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Maaliif jireenya ittiin arganne ibsaan jireenyaa isaan nuu ba'e du'aa ka'uu isaatiin gara jireenyaatti ceene maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Kanaaf guyyaa kaleessaa dabarsee kan nu dhaabe waaqayyoodha. Guyyaa kaleessaarra dabarsee kan nu jiraachise waaqayyoodha. Nagaa keenyaaf nagaa mana keenyaa inni ta'e waaqayyoodha. Waaqa jiraataas akkasii kana immoo hin galateeffanna. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ishi kanarratti aanseen wanta dubbatanii yoo qabaatanii hin dubbannaa kana namichi hin kadhanna jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. In kadhanna baqa waaqayyoon kadhanna. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Gooftaa keenya isa du'aa kee kanas in eebbisna. Waaqayyoonis in kadhanna. Gooftaa waaqaa lafaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa eeddee akkasittiin nagaa nu gootee mana keenyaaf jireenya keenyaaf ibsaa jireenyaa taate duutee du'a mootee waa'ee keenyaaf kaatee gooftaa gidiraati nuuf argite dhiphinati nuuf argite yaa waaqayyo isatti du'a mootee kaateef immoo gammachuu isaa kunoo fuula kee dura jirra. Maqaa Yesuus Kiristoos hin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa nu jiraachiste nu dhaabde mana keenyaaf dhala keenya eedde bara keenyaaf jireenya keenya eedde utuu diinni baduu keenya barbaadu du'uu keenya barbaadu gooftaa ati garuu jiraataa gootee yaa waaqayyo gooftaas duukaa jireenyatti nu jiraachifte. Maqaa Yesuus hin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa warri nu ilaalaa jiran kun maqaa Yesuusin eebbifamani. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan kamiyyuu mana kamirraa maatii kamirraa kan hiikame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo du'aa ka'uu gooftaa Yesuus kanaan ammayyuu yaa waaqayyo boojuun nama baay'eef adeebi'u. Yaadannoo du'aa ka'uu kanaatiin maqaa Yesuusin hiikamsi nama baay'eef haa ta'u. Maqaa Yesuusin dhukkubni bara keessa deemu maqaa Yesuusin mana namoota keetiin argatini. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa si kadhanna. Jireenya keenyaaf mana keenyaaf dhala keenyaaf waldaa keenyaaf biyya keenyaaf si kadhanna. Inni karaatti nama hambisu dhukkubni ba'e maqaa gooftaa Yesuusin kan qabame haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan qabame haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa namni si keessatti gammadee kan jiraanneef nagaa namootaan kan lolu waraansa isaa baatee kan deemu erga abbaa ormaa biraa fudhatee yeroottis yeroo maleettis kan nu lolu kan waldaa lolu kan biyya lolu kan fayyaa namaa lolu maqaa Yesuusin kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan waraaname haa ta'u. Yaa waaqayyo ulfinniif galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Wajjiniin waan jirtuuf ulfaadhu. Maatii keenya wajjin waan taateef eebbifami. Galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati waaqa bara baraati gooftaa bara baraati maqaan kee haa ulfaatu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan. Ameen. Dua mere chachabera dukkana bonkabuun tifatame Yesus du'e nafne du'a ka'e Yesus du'e nafne du'a ka'e Yesus du'e nafne du'a ka'e abdiin nuuf kenname jiraataadha arfiin du'a mere chachabera dukkana bonkabuun tifatame Yesus du'e nafne du'a ka'e Yesus du'e nafne du'a ka'e Yesus du'e nafne du'a ka'e Yesus awala digera Yesus awala digera Yesus awala digera Yesus awala digera abdiin nuuf kenname jiraataadha arfiin du'a mere chachabera dukkana bonkabuun tifatame Yesus du'e nafne du'a ka'e Yesus awala digera Yesus awala digera Yesus awala digera Yesus awala digera. Shalom eebbifama waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan isiniin jenna. Gammachuu keenya ibsuudha kan nuun addana dhufne waaqayyo keenya waaqeffachuu fi fuula keessan dura kan nuun dhufne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nu ilaaltan hundumtuu eebbifama.
YouTube channel koo kana like godha, subscribe godha, share godha. Waaqayyo dachaa sinaa eebbisu. Eebbifama. Shalom.